mucattiin intala sirnaati galgala kana waan isin jette wallahi proud na godhe ani intala gosatti heerumeetii jette an keessanii jedhe nama warra dhiyeenna kana mushurrarra jirurratti duula akkasii yoo banan nama saalfachiisaa nama dabbaraa sirrii miti dubbatamee iluunfaalleen dubbatanii ijoolleen dubbattee garuu faaraan tokko tokko wayita akkas jedhu ana eenyu jedha keessatti ijoolleen dubaraa in iyyina akkanatti afaan hin banina wallaahi an arra Facebook irra deemee tawaan akkasii afaan bantu hunda firraa biroo godhaa oole maaliif maayaa talfalliga horii akkasii sanniin waan sirnaati miti namaa miti maal hisniin akkasii jibbi akkasii maal akkas tattaatan bakka ilmi qaalii waan ta'eef jaalatamee innillee eenyu jedhee nasiib ammoo bultiin nasiiba hiree malee wantoota akkasii san olii gadi oofina ganda keessa ati ka arsiisii caalu jiraatu mala ilaalcha akkasiitiin sammuuf doomsiteen jedhin ka hireen itti si fidde ka nama sirnaa ka bakka kamiyyuu ta'etti heeru ammallee kaanillee jala deemtanii eenyu jedhina arrabatti hin cabsina jireenya namaan arrabni keessan arrabni summiidha yoo jibbannaf keessaa qabaate jibbannaf keessaa qabaannaan hisbii ta'a nama nyaata galatuma kiyaar ummata kenna dhugaa dubbanne kuma afur irratti mucaayyoolleen viidiyoo dalayte innillee bakka bu'e itti dawwalani اوكي إلوت الأولاني نجي عم بقول لك يارو ياو هاي كاسي سو مقافمين of moggaasee haasa'u kun arsii garaaf jecha du'e fidatee dhufa. Yennaa taachoo sargino takka takka likkii itti deemaa deemu. Dhiifama dura gaafadhellee qayyarku hassaabeen kaase. Ati abshaala ati beekadha. No. Tululee. Gowwaaf ajandaa taate. Dhagee. Tululee maal akka taate beektaa? Baay'ee ummata haasida gaafa cidhaa sanillee asitti maal akka jechaa turan beektaa? Waan Jawaar Muhammad qabaa. Harka Jawaar Muhammadit duuban jira. Cidha isaa dhayxanii xiyyeeffannoo keessa jirtanii kaameraan achitti daqqanamee jira. Maali isin galchanii haagaa kana hunda deeman. Waan gadi bahee ummatatti qooyi bukoo keessan gadi dhoobuu dhabeefi. Ilmi dhiiraa ciniinnateetuma waan godhu san eenyummaa kiyya isin agarsiisee jira ka jibbite mataa keetirratti caffaree galee jira. Jaaladhuu jibbi. Osoo feemasii dubaay takka nan gargaarin ofii kiyyaa sargii himadhee ofii kiyyaa deemee cidha himadhee ofii kiyyaa keessummaa tiyya deemee boolee guuradhe warra Ameerikaa irraa kiiloomeetira 10,000 irraa Arsit dhufe Hararge dhufe hunduu qoshaashochi keessa namaan beektu keessa qabattee namaa kennite Haacaaluun shoof wal kabanya dinnaan immoo arsii mitii jechuu siigale warra midhaan haamuu arsii dhufee achitti hafetuyyuu beeloftee arsii dhuftee arsii keessatti beeloftoota dhalattetu waan sanaa se'a. Siigale tadhalachuu isiituu yoo haati beeyte malee abbaanu quban qabne dhalattuu karaa irraa ala kanaa dadhabne jedhe Umar Suleiman. Edaa waa malee ta osoo nadoo hattu goljaan osoo goljaa hattu osoo nadoo hattu jedhee ta osoo nadoo hattu goljaan caccabsee nyaate duula nurratti banti duula irra ta'e qabsoo ta'uma seete edaa Umar Suleiman kana beekaa jedheen wallahi sirritti wanni Umar Suleiman waggaa meeqaatam dura hime amma natti mul'ate. Siigale ta osoo nadoo hattu jedhaniin ta midhaan hattu jechuu bara midhaan haamamee lafa tuulame osoo san hattu ta goljaan caccabsee nyaatee jedhe. Hinaaffalleen as keessa jirti beektaa jechuun namni hin jiraa miti. Hinaaffaa bichaa miti baay'isoo arsii keessa
baktii baay'ee diqaalaa baay'ee guddisa baddee baay'eetu arsii keessatti dhalatee jira. Qoshaash. Haw akkamiin namni garaa jedhee gad jedhee bu'e ol bahee asirratti sanuu waan keeyriif jedhame jijjiirii nyaata nyaadhuu jedhamtee mi jijjiiru finish dhumate maal abboo ummanni akkana kun bilginna kuni waslaattummaa kuni qaanii arsii bakka hin buutan period. Okay. An kabadii san caalaa kan dhiifama gaafadhe live irra taa'ee iluu fi usmee wajjin kammoo mucayyoon an intala teessanii jette osoo isin arrabsitan bar qoshaasha ta'uu keessa waan hin beekneef an intala teessanii isiniin jette baktooj buleso atillee lubbu jireenya kee jijjiiri. Okay. Hin dhaqqabda waan namaa haasa'u waa'ee marqaa itti deebita. Nama sanuu jireenya qabutu nama bultii qabutu waan marqaa nama gorsa. Shuf yoo haasa'e immoo an baay'ee haasa'e. Haasa'e ijoollee diqaaltota arsii keessatti dhalatte tanaaf jecha haasa'e waan kiyya babbareedaa of jalaa hin balleessu waan jedhuun isinirraa use. Okay. Of kabajju of kabajjaa na kabajju na kabajjaa calliftuun calliftaa diddummoo walitti himu. Baay'een arraba akka qawwee qaba hunda keessarraa dhuka warra jirraa softu jechuudha. Yaa wasak arsii garaa jedhee booyoo amma boruma nama biraatti waloltanii isiniin jedhan maaltu sitti dhaga'ama? Baktooj. Okay. Isin arsii eessaa akka taatan hin beeku. Warri marqaa jettanii boottan kun nu garuu dhiirri arsii okay abboonni keenya haawwanni keenya gaafa nu gorsan gaafa nu guddisan gaafa nu agarsiisan yaa ilma kiyya waan garatti gadi nyaattu jetteen du'inii jiraachuuf nyaadhu malee nyaachuuf hin jiraatinii warra amma nyaatuuf jiraatu sani amma kaasitti nu rakkisu kun jechuudha. Dhukkubni wayii giddiin qabina seenee jira arsii keessa ba'uu qaba dhukkubni kun. Likkii itti himnee baafna har'a booda. Qoshaashaa. Iyyee ba'uu qaba akka jinni itti akka. Wallahi torba iyyee. San haa ba'uu biyya koo jedhe gadaa hamdaatti jedhe sin. Chaarjarii nummoo maal taatee godhe nama san bilbilu. Ana jecha takka jedhu telefoonni na didee chaarjarii fudhatu. Wallah si fayyadamu. Irra darbe wallah. Amma diyaaruu ganama dhiifama gaafattanii isin dhiira keessan seenii nama shurraadha. Fuula waa sooshaal miidiyaa kanarra deebisaan oolin. Dhugamaan jechuun ganama gaafatte galatoomi jenne. Irraa dhiisina. Sooshaal miidiyaarra nama waggaa hedduu ture ajandaalee ni beeyta toluu beeyta keessa dhiise. Ganama sanii bar argee dhiifama gaafadhaati bakka keessaa ba'a akka keessaa ba'a ta'uu waan san jechuudha dubbiin madeemuu saniif dhiifama gaafadhu siin jedhu. Siigalee jalleen numa dandeetta namni qabee namatti tokko sun jiru dhiifama gaafatte sanumoonni barbaadamu namni sirraa fudhatee tokko immoo guutuu tiktookii namni hoogganuu hin danda'u namni huma jedha jechuudha ijoolleen ajandaa barbaaddu sinarraa osoo hin dandeetti ijoolleen teena dhiisaa piliis dhiifama gaafatan wallaahi nu birattu waan san. Ega dhiifama gaafatanii mucayyootu nu sobbadduullee taatee itti ofitti qabnee waa balleessitee akkasii bira darbuu qabnaa jechuu barbaadeeti kun oromummaa waliin nama fida dhiigummaa waliin nama fida amantii waliin nama fida abbaan abbaa barbaade fuudha garuu nama gara keenya dhufe tokko akkasumatti kabajnee bira haa tarru yaa'ii goonee gamana gurree walii dhiiyuurra waan kana keessaa ba'a dhiisa yoo balleessitee namni dogoggoraa mucayyoon tunaadha sooshaal miidiyaarra amma dhufu. Nama keenyaa ajandaa baratee miti arrabsamee arrabsuu maali waan akkasii san hin qabdu. Waan socha dhagamuu danda'a jechuu barbaadeeti waan kana suma dhaabaa isinillee dhaabaa ijoolleen teennallee dhiisaa keessaa bayaa namni wal tuquu nama jiru namni ufumaa waliin wal tuqina jechuudha. Kanaaf dubbii qabbaneessinuu jedhatillee amma mushurraadha nama deebisuu komentii maali nama jedha martuu namuu arrabsaa wala sooshaal miidiyaa irratti. Deebii yeroo deebisan ammoo baay'ataa deema saniif ganama achuma gabaabsinee wanni kun haadhumatu barbaanne. Atillee deebisee uumaa
wanni wala rabsuu malee wanni godhamu hin jiru namni nama ajjeesu hin jiru. Gabaabsanii dini atillee dhiisii siin jedhan sanumaan sitti ol godhe sii galee miira keessa seenini. Isinillee ijoolleen teennaa dhiisaani wallaa. Haa balleessitu izoo keemee dhiifama gaafattee dalaydee viidiyoo haasawa yookiin nama akkas badaallee miti nama sooshaal miidiyaan beeyin. Jayoon danda'u maqaa dhufte nama ajandaa godhatuu fi waa namaan jedhullee miti dogoggortee mee waayyuu haa jedhu. Nuuf hin taane dhiifama gaafatamee jira. Jaarsillee gaafate isinilleen dubbattu. Mee takkaa lama saduu isin deddeebitee isin haamuu fachiiftu eegaa. Sigalee nama kiyyaa ofiif arrabsaa jettan viidiyoo tokko argee ture. Laalee bira darbee ture jechuu kamarraati. Bira aadaa barre. Garaa walii ammeessuun gaarii miti jechuu barbaadeeti. Wallaa abbaan fedhe waliin haa jiraatu Oromoodha martu. Uummatuma Oromoo wal fuudha jechuudha. Bira aadaa barruu jechuu barbaadeeti. Egaa dhiifamuu barbaannaa miti ganama nama kuma afur irratti dhufee yaada dubbatee deema. Egaa halaas gaafa cidhaa namni martutti ba'ee biyya mara irraa akkas godhaa turre amma deebinallee wal arrabsitu gaarii ta'u inni yoo dogoggore